Gaafii 14ffaa what are the modulus in the argument of complex number? Complex number nu kennamu 2 plus 2i dha. So kan nu gaafatame modulusidha fi maal inni argument dha and argument. So modulusin isa jennu kun magnitude dha. Magnitude then argumentin isa jennu argument immoo angle dha. So magnitude kana akkamitti barbaanna? Yoo complex number in x plus y I nu kenname then modulusin isa kana x square plus y square dha jechuudha. Yoo bifa kanaan nu kenname angle isaa immoo tan theta is equals to y over x, then theta is equals to tan inverse of what? Y over x dha jechuudha. Formula kanneen fayyadamnee maal barbaaduu dandeenya? Modulus isaatii fi argument isaa barbaaduu dandeenya jechuudha. So asi modulusin isaa z is equals to under radical of what? 2 here, 2 plus 2 I dha. So 2 square plus 2 square, then modulus kenna 2 square 4 plus 2 square 4, then modulus in kenna is equals to what? 8, then 8 2 radical 2 nu ta'a jechuudha. So asitti filmaata keessa dhufnee kaanet warra 2 radical 2 hin ta'in jechuudha. Gatiin asitti finne 2 radical 2 waan ta'eef warra 2 radical 2 hin ta'in keessaa balleessina. Kunis deebii ta'uu hin danda'u. D'n deebii ta'uu hin danda'u. So b'nis deebii ta'uu hin danda'u. Maafi result nu finne maal inni modulusin kenna 2 radical 2 waan ta'eef jechuudha. So amma kanuu hafe filmaanni kenna maal inni A fi C keessaa tokko barbaanna jechuudha. A fi C keessaa tokko yoo barbaannu theta is equals to tan inverse of y over x dha. So theta is equals to tan inverse of y in kenna asitti maal inni 2, x in kenna immoo 1. So 2 over 2 dha jechuudha. Theta is equals to tan inverse of what? 1 dha. So himni kun lamaan iyyuu positive positive. So qarxii kam keessatti argama? Kwaadarantii tokkoffaa keessatti argama. Kunis positive, kunis positive. So kwaadarantii tokko keessatti argama. Is equals to tan inverse of 1 45 degree ta'a. Kana immoo gara raadiyaanidha yoo ibsan maal ta'a? Pi over 4 dha jechuudha. So our answer is what? A ta'a jechuudha.